adeemsi deemamu hojumaataafis rakkisaa ta'a. እንደዚህ አይነት ሁኔታ የተለቀቀውን ነገር አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ማለት ነው ለአሰራር። ፕሬዝዳንቲን ወልዳ በርሲሶታ ኢትዮጵያ ዶክተር ዮሐንስ ሰደርካወን ጊታ ሆጂ ሰገል ዳብሌ በርኖታ ኦላና ኬሰ ጅረን ኬሰ ገርጋራ ሬፉ ቀጨረሙ ፊ ፕሮፌሰር እራን ከን ሀፌ ሁንደረቲ ፎየንሲ ታሲሱን ሰደርካ ቶኮ አኮልሲኩ ታሲፈሜራ ጀዱ barsiisonni komii dhiyeessaa jiran garuu gaaffii amma dura dhiyaachaa tureef deebiin kenname fooyya'insa jijjiirama hin fidnedha jedhu. Dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti barsiisaan digirii maastarsii qabu giddugaleessaan miindaan harka isaa gahu 9,000 ta'uu barsiisonni ni dubbatu. Dr. Yohaannis gara cinaatti guddachuu ilaalchisee gaaffiin barsiisotaan ka'e hojiirra oolaa jiraachuu dhabuun qaawwa tokko gaaffiin isaa garuu karaarra jira jedhaniiru. komii barsiisotaa kanarratti deebii kennan deetaan ministeera barnootaa Dr. Saamu'eel Kiflee waldaa barsiisotaa wajjin wal ta'uun hojjetaa akka jiran ibsuun gaaffilee kaan dandeettii biyyaa fi uummataa yaada keessa galchuun toora tooraan deebii akka argatu ni taasifamaa jedhu. Ministeerri barnootaa Dr. Biraanuu Naggaa gama isaaniin qorannoo gaggeessine jedhaniin barsiisonni yuunivarsiitii 30 kan hin barbaachifne waan ta'aniif ari'atamuu akka malan beeksisanii ture. Dhaggeeffattoonni amma duga gabaabaa addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii waancaa addunyaa deemaa jiruun Iraan USA'n mo'atamuu fi namoonni mootummaa morman Iraan keessatti gammachuu isaanii argisiisuun namichi tokko ajjeefame. Aktiivist Meheran Samaa konkolaataa isaa yisiisuun humnoota nageenyaan rasaasaan dhahamee du'e. Iraan mo'atamuu fi magaalota Iraan hedduu keessatti namoonni gammachuu isaanii argisiisaa turan. Qorsi yookiin qorichi dhibee wadagachuu sammuu nama miidhuu fi hojiirra oolee bu'aa guddaa argamsiisee jedhan qorattoonni waggoota hedduu fi yaalii gaggeessaa turan milkaa'uu dhabanii turan amma milkaa'uu isaanii himu. Qorsi kunin dhibee dagachuu sadarkaa gar jalqaba osoo jiru yoo fayyadaman bu'a qabeessaa jedhu qorattoonni. Afgaanistaanitti haleellaa boombii mana barumsa amantii irraa raawwateen yoo xiqqaate namoonni 10 himan. Lakkoofsi nam du'ee ammaatti qulqullina qabaachuu dhabuullee aangawoonni lama BBC himanitti namni du'ee 17 ga'a agammaatti gareen itti gaafatamummaa fudhattee hin jirtu. Haadha manaa pireezidantii arrabsee jechuun barataa yuunivarsiitii tokko qabamuun aarii guddaa Naayijeeriyaa keessatti kaasee jira. Barataan kunin suuraa Aayishaa Buhaarii miidiyaa hawaasaa irratti maxxansuun maallaqa uummataa akka hamtuu fayyadamtee furdattee jedhe. Maatiin isaa gifti duree gurbaa isaaniif dhiifama gootu gaafatanillee agammaatti deebii hin arganne. Waraanni Raashiyaa fi Yuukireen meeshaalee waraanaa biyyoota naannoo haroo Chaad jiranitti akseenuu taasisaa jira jedhe pireezidantii Naayijeeriyaa. Kunneen nageen biyyoota Kameruun, Chaad, Nijaa fi Naayijeeriyaa sodaa ta'ee dubbatan. Oolmaa waancaa addunyaa Kataaritti bakka buutuun Afrikaa biroon Tuniiziyaan Faransaay injifattus marsaa itti aanu ta'uu osoo hin dabrini hafte. Dursitee dabruun ishee kan mirkaneeffatee Firaans ammoo injifamtee tokkoffaa ta'uun dabarte. Galgal kana taphatamuun Meesiin biyyaatti galmoo Kataaritti akka turu murtaa'a. Galaana balaa isanitti hima. Taphni waancaa addunyaa oolmaadhaan Faransaayiin 1-0 kan injifatte bakka buutuun Afrikaa Tuniiziyaa marsaa mo'anii darbuutti osoo hin ce'in hafte. Ramaddiidaa jalatti qabxii tokkoon Deenmaark irraa qooddattee Awustiraaliyaan ammoo injifatamtee tapha ramaddii isa dhumaatti ka dhiyaatte Tuniiziyaan shaampiyoonaa bara kaanii Faransaayiin injifattus marsaa itti aanutti ce'uu hin dandeenye. Ramaddii kana keessaa tapha lamaan jalqabaa ka injifatte Faransaay qabxii 6 marsaa itti aanutti darbuushee dursitee mirkaneeffattee ture. Awustiraaliyaan qabxii 6 gooliin caalamtee lammaffaa ta'uun marsaa itti aanutti dabarteetti. Hireen Tuniiziyaan darbuuf qabdu Faransaayiin injifachuu qofa osoo hin taane Deenmaarkii fi Awustiraaliyaan qixxee ba'uu yookaan ammoo Deenmaark injifachuu irrattis kan hundaa'ee ture. Taphni biraan galgala kanaa eegamu ammoo marsaa mo'anii darbuutti ce'uuf ce'uu dhabuu Arjentiinaa murteessa. Arjentiinaan Poolaand waliin kan morkattu yeroo ta'u Arjentiinaan injifattee karaa jeffatamte Saawudiin ammoo Meeksikoo morkatti. Ramaddii kana jalatti Poolaand qabxii 4 tokkoffaa, Arjentiinaan qabxii 3 lammaffaa, Saawudiinis akkasuma qabxii 3 sadaffaa yoo ta'an Meeksikootu qabxii 1 arfaffaarra jira. Gareen Liyoonel Meesii marsaa itti aanutti darbuuf carraa 2 qaba. Ka jalqabaa Poolaandiin mo'achuu, ka lammataa ammoo Meeksikoof